keessaa qulqulleessii dhiisee inni haa guddatu maaltu na galchee dhiisee nama qabxii gaarii fidu akka inni kufu nama hojii bareeda gabayaan isaa qajeelte akka hojiin isaa harkaa baddu nama wal jaalatu jaarsaaf jaartii achuma laalee dadhabee waan isa galchan hin qaban ardi isaa irra hin galan qilleensa isaa keessatti jiraataan jiran nyaata isaa nyaataan jiran achuma laalee nama wal jaalatu dadhabuuf yeroo har'aa qabxii falfalli keessa hin seenne hin jiru jechuun dandeettaa. Nama mul'ate tokko ittiin dhoysuuf, nama dubbatu tokko ittiin afaan qabuuf, nama bareedu tokko ittiin fokkisuuf meeshaan dhalli namaa yeroo ammaa fayyadamaa jiru tokko guddichi sihriidha, falfala. Qabxiin kun qabxii namni tokko yookiin lama yookiin sadii yookiin naannoo tokko qofaa waggaa keessatti yookiin waggaa 5-6 keessatti yeroo takka dubbatan osoo hin taane qabxii guyyaarraa haasa'amuu qaba. Dhoqqee fi cancana isaa keessatti kufee jira uummanni hedduun. Yeroo har'aa nama bakka lamatti qooduu hin dandeenye. Maa bayna saahiriin wa mashuur. Tokko falfalamaadha, tokko falfalaadha. Kun falfala namatti hojjeta, kun falfala hojjechiisa, kun falfala itti hojjetamee ciisa. Abbootiin qabeenyaa xiqqoma guddatee namni ol ka'uu eegallaan dhukkubsate mataan isaa dhama'ee. Namni tokko barataan tokko qabxii gaarii fiduu eegallaan mana barumsaa jibbe. Mana barumsaa achi dhaquu jibbe nama dhangadda makiinaa 99 wal fuudhe baatii 2 booda adda dadhaban. Subhanallah. Nama nagaan jiru kana sababa tokko hin qaban waa wal dhabanii yoo ati gaafattu jaarsummaa dhayxee ati teessu sababni tokko hin jiru. Falfala itti godhan. Qabxii kana anaafatti dubbachuun barbaachisummaa isaa haasa'u miti kulli nama hundi namaatu dhimma kana kaasuu fi dubbachuun waan uummanni keessa isaa dheebote odeeffannoo qulqulluu fi beekumsa bareedaa xiyyeeffannaa gaarii of keessaa qabu argatuudhaaf uummanni hundi barbaadee dhabe. Yeroo har'aa ihtiraamii lil ulamaa والدعاة الكبار علماء قرقودة دعاتها كبج سوق أبو قبتي كان مبائقة قبتين كون قد دقتها ما خطبة رات نقرتو محاضرة قرقودة كست نقرتو سجنت ستلايزي تلفزيونان سجنت يوتيوب أددا جتمرتي نقرتو مراسة أكنا فكاتوتي لما مكانا أكنا من رتت إيفتين الجنة أكوان شيطانا في ورمان فالفلاء رته جتيتي أكنا من قبتي كان الرهاسو نجو سجنتا كان أجابسينه سير جري كهاني في يوكا جنين جبتوان كان هاسورة يوكي ورف الفلوان سن هجتو ملك أمتا التنياتو التن كان انجراتو كان أجابسينه دفون قرقر سربي تمالي يروه الدو يالي تري فأما بالنسبة أنا ككيتي وقاتر باو لوان كان أنا ساجدا نامجتو سجنتا بيرونو جن وأني كنت قفا شيطان من مسكانو بلا لما فا قتي موان كن وان بيجي كيس جرتو ولا لورا واقعي أكبتم هربي التجرو هذا فلفلي كران لفرق وفامتي إنترنت الراندي ماجر ورا فلفل الصحراء بالجدة ستلايتي تلفزيون بنتني لا تي في فلفلك أفاف بنامي جنام الرساء ديك دمي أفر فلفل لايفي دبرسو كم أستيسس سيستموت إني بربادو يمتي في فلفل أنا مقول تلفزيون هرسني سوتشو أجر جرا يوتيوبي دابتا جدة ستلايتي ويب سايتي وان جدان لما فلفل رتي هجة هرّا جازت أم بوهدون حتى سربي قرين موسيقى هجة موسيقى سرب أفان أمعرفات إيه كيست أفان فرنجيتي أفان الدداتين بو هدون يساور شيطان فارسو ورا فلفل فارسو كجتشوتا شيطان اتين شيطان اتوامن أوف كيست بعد اتين دنسو يروى رأى موسيقى نيوني قرقودان سرب سحري وكين فلفل أول كابتو رباسن تجران كان قبتي كان برباچ سما إسا dubbanne waan keessaa baanu miti tokkoffaa barbaachisummaan isaa hangafarratti waan rabbiin isaa guddisee irraa haasawee fi quraana keessatti bakka 58 yookiin haga 60tti rabbii waa isii dubbate. Ahadiisa keessatti adadan qabu lakkoofsan qabu baay'in hadiisa maa bayna sahih wa da'iifin hadiisa sahiha fi hasan al-ghayri yasil hadiisa ma qad daraja hadiisa sahihatin hadiifni dubbate lakkaa'ameen dhumu. طيفنا شريعان كنف تقفى سنف طيفنا كنف لما فادي با يرى ما الدنيا كيست جيساجرو صدفة نما إسرة دبته الدوان نجري في الليك أبتي كان دبنا نشوف فتية بفني سحري كرا لمان لما تقفى إجا شريعان سحري لالو في إجا وروتا سحري تأمنا يوكين معلوم ما سحري بين التلالان تغرغر تقفى جتشي سحري جدو أفان عربيتي جتشي سهرة يسحرو مصدر إسا يسحروا سحرة يجون متشيرة ججيرة أكا إساتي في وان إني إسافكاتو تلقاسا نرى غرقلجو سحرة يوجد فكينيا ما الذي سحرك أي مالتو سججيرة أكا كيترى مالتو سجلسة وان توكو
haqiiqaa yookiin dhugaa inni ittiin jiru faallessanii argisiisutu micciiranii jijjiiranii dhugaa isaarra. Dhugaan isaa achuma jira ofii. Wanni sun dhugamaan jira. Bakka sochooni. Garuu ija keetirratti jijjiiranii fakkeenyaa nama tokko ati kabajju jaalattu jechoota fofokkataa hamilee isa cabsu waan maqaa isa xureessu sitti haasa'anii ilaalchuma nama sanii qabdu jijjiirta. Garuu namtichi sun akkasii miti. Akkasuma jira inni kun amma sihirii haasayaati. Falfala sihiriin kun gosa akka afaan lugaatti yoo deebifne sihirii haasayaatu jira. Inna min albayaani la sihraa li rasuul ibsi garii wayita haasa'anii dandeettii haasawaa keessaa nama ibsee bira dabree ibsi isaa falfala fakkaatu jira li rasuul. Haasawuma ati beeytu kana nama ati xiqqatti ilaaltu kana ibsi isaa guddisee nama kana ija kana guutu si guuta. Garuu namtichi sun haqiiqaan akkasii miti. Nama ati gudda beeytu kana ibsee irraa haasawee jallisee micciiree fokkisee gadi buusee zeeroo deebisee agarsiisa. Kanaafuu waan dhugaa jiru haqiiqaa yookiin qabatama jiru tokko micciiranii sammuu namaatti jijjiirutu jecha sihri jedhu. Akka afaan Arabaatitti jechuudha. Akka afaan keenyaatti immoo jechi falfala jedhu. Falfala jechuun aslitti lugaa har'a ittiin walii gallu walaa mushaaxata fil istilaah waan namni itti walii gale namni tokko man itti walii galee isa malee waan biraa ittiin beekuu hin dandeenye itti fayyadama rakkoon qabu. Mobaayilli amma ni kamu fakkeenyaa mobaayila jenna kompiitara jenna inni kun itti walii galee jira namni. Makiinaa nama afaan xaaliyaan itti malee afaan arabiiti afaan oromooti miti afaan garuu itti walii galee jira makiinaa ibsuuf jechuun makiinaa jedhu fayyadamna. Saniif itti fayyadamna malee hundee jechaatti yoo deebine jechi kun jechi falfala jedhu kun hundee jecha oromootitti yoo deebifne falfala faarsa. Falaa han qabu sila walaa yuflihu saahiru haythu ata. Abadan wanni falfala hojjetu wanni sihrii dalagu kamuu furmaatallee qabu milkiillee qabu kallattii tokko qabu illa darar dararaa malee. Wamaa humbi quraana keessatti rabbiin sihrii falfalli dararaa fi rakkoo fi cinqaa fi musiibaa gurguddaa fiduu qofaan dubbate rabbi. Takkaa falfalli namaaf falfala fideen beeku. Kanaaf akka hundee jecha oromootti yoo deebine jechi sun sirri miti. Garuu akka har'atti waliigalatti jechi isaa yoo itti fayyadamne rakkoon. Akka shari'aatti immoo ulamaan islaamaa falfala bakka lamatti qoodanii ilaalanii. Falfala ulamaan gariin falfalli jiraachuu ulamaan ahlu sunnaa wal jamaa falfalli ni jira. Idni yookiin hayyama rabbi idna al-kawniyya muu shar'iyya. Idna al-kawniyyaadhaan. Dararaa dhiibbaa namarraa ni gaharratti ajma'u itti walii galanii jiran ijmaa ulamaan ahlu sunnaa wal jamaa. Ulamaa warri firqaa garii warri adda addaa kan mormu jira warri falfala jedhamu jiru warra jedhu jira. Falfala jechuunuuf sammuu namaa keessa waayyaa. Warri gariin falfala jechuun fakkeessuu namatti fakkeessuu fi namatti agarsiisuu fi homa akka nama sobuu mataa namaa kanatti fakkeessu malee haqiiqaa miti qabatama jiru miti. Dhiibbaa qaamarraa waan inni gahu hin jiru. Jiruu namarraa waan dhiibbaa inni gahu hin jiru. Akiraa namarraa dhiibbaa waan inni gahu hin jiru. Takkitti akkuma sammuu keetitti waa wahii bocee waan jirre kana sammuu keetitti bocuudhaa jedhan ulamaan garii. Ulamaan gariin immoo falfalli jechoota fi gochoota shayxaana ittiin affeeranii waan barbaadan san akki inni hojirra isaanii oolchu godhuudha. Kana keessaa immoo yaqtulu falfalli kun ni ajjeesalle wayumridu dhibeellee fidalle saayikoo fi qaamarrattillee dhiibbaa ni qaballe haga sadarkaa amantii keessaa nama baasuu nama wal jaalatu adda ciruu haada jaalalaa adda ciranii nama wal jaalatu adda baasuu yookiin immoo nama wal jibbu faallaa wal jaalachiisuutti deemaadha. Ibsi sirrii fi kan quraana hadiisa rasuula rabbiitiin illee waliin galu isa lammaffaa kana. Aywa. Ulamaan islaamaa khawaariqul aadaa sab'a jedhan. Wanti waan ilmi namaa uumamatti beeku cabsee akka namni itti beekuun alatti waan namni dalaguu hin dandeenyeen alatti namatti agarsiisuu danda'u waa torba jedhan. Yookiin al-culuumu sab'a. Arba'atun minha keessaa afur ulumul khayr. تخيريتي سين أفري سديمو علوم الشر تشريتي جدا تدرى وانتوني عادة خوارق العادة وان عادت نمني نتأج الأيان تاسسون وان عادت نمني نأرقم جدي وممتي اللي نما هيان نسمو إساكي سنجر كران التنفيدن
كرا أفوري كان كرا خيري تكو الإرهاصات إرهاصات جرمه إرهاصات جتشون وان نبيي تكو سو إني نبيي تأين إرقامين دور إسام الله فمثلا أكفكين يتيوفر أني نبي الله عيسى أصو نبيين تأين دور دائما ما إساتين جارت سمالي أبا والرامالي ألتو ملتو إني نبيي تأوتي كنم إرهاصات وان اللي نما ومت بيكم يتكون إرهاصات جرم فان عربيت وان نبيي تكوف ويتجول لما وصو إني نبيي تأين إرقامين دور ملأتوتو إرهاصات جرم كون خوارق العادة وان عادات أبسي بو آدانا من التنبيك وجرسي بو كرسول الله صلى الله عليه وسلم أكر جمال ربي وصو إسان قافوا إسان لا تنسن الكسران وانت بدي إسان بو بفتن دامو ميشوتين إسانه الدون جابو وصو إسان لا تندر يو ور أصحاب الفيل ور قال أربع فرتانية من الرفني بيتي ديقو فن جري جباني وفدوبة ديبو رسول برمسان كيس لا تنقلين إرهاصات وانا رسول ربي دالة صلى الله عليه وسلم يتجول لما وان امتي نمني جول لرا ارجو ابو امل جول من ما هدون بيكو فكينا دائما متو براسون تاور ملائكه براسون سانغودو جبريل ميكائيل قسم من لي بركه حليمه السعديان طائفه رسول ربي راغند بني سعدي ترغتي تكا رسول ربي اشجرات انغند بيلان دمني درا اورين اركامي دمي اورون اركامي دمت رسول ربي سين في دجتي هوسي سودان أتش جراتي سود أم بركات كارجني هم بيني أرجو كنين أقسم أما اللي رسول ربي قادسني دو ساني قادسيسو صلوات ربي وسلامه عليه كل هذا إرهاصات جرم حيا كن وان أمس منامات منامة جاري وهي أرجو مثل فلق الصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنين إرهاصات كوني خوارق العادة وان آداج أبسي وان نملي أمت بيني في دولة كوني مو نبيي سني وصو إني إرجامات إيه قديم بين دول لما فهم معجزان وان إرجع نبييتش إرجامي حركة نبييتش الرت ربين لقا وان إني في ديسا مركنيس صوف يوكين والرئيس مرمسان دبسيسوف ربي نبييتش سن حركة إرامل إسو معجزة وان إرام جباب سنو لا وان ما معجزة دبسيف توجو راجي دبسيساجو راجي دقرو دبسيسا كأكا دكان قال لنو معجزة نبي الله صالح كأكف كينيا نبي الله يوسف منام وري منام هيكو دندو هيكو ددبي أبسي هيكي أكسمت مؤرقم معجزة كأك نبي الله إبراهيم يبدأ تدربمي يبدأ قبوددو وما مت يبدأ ما قبو تكا يبدأ المنا ما كسب بوبيسي والجاه تدربني يبدأ قبوددو هذا إني تنهدني دربان كفر راقو كم معجزة كن مو نبييتش إرقامي بودا والربين حكم الإسوف والرئيس مرمسان دبسيسوف نبييتش الرامو الإسوف معجزة صدفان كرامان ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية الستي كرامان هندي قبسي فمتو لا معجزة راجعي أكوا معجزة راجع قبسي فمته لأنها كرامان يوندي الأفتوف ولما الإسلام واسديف ربي كراما في دجال أنما تقو كرامان مو نما نبيين تئن رفتي صحابة تابعوه تابعوه الرحاق قياك إعمات أرقموا دندويتشو كراماني واسديف الأفتي ولا معنى كده تكفى كرامات جن ألفين والربنا ما تكوتين قدسي ألفين أتقولون فاي ألفين أتقفسي إجنامات أتين قدس تكفى إيمان وما يساتو قدابو في جنة إيمان ومن أمتجساني قدابو لما فات وقا إني في دير وفسن الرانقرسيسو فمثلا خالد بن وليد قافا كان سميدوكي gandi guutuu lolee wal fixanii seenaa keessatti boodarra cabsuu dadhabnaa warri gandi guutuun namticha manguddoo fidanii summii saaca jedhamtu tasa'aati sanii nama ajjeeftachuu summii saaca jedhamtu maqaan isii summii tana dhugii yoo ati najaa baate gandi guutuun ni amanaa anattu itti gaafatamummaa fudhatedhe jaarsi yoo summiin tun si ajjeesin yoo isin si ajjeefte kijiba dhee namantiin ati deemtu Khaalid achi as fuudhee bismillaahi رب الأرض والسماء ذيك ديرتك نسيسا قرأي ملوكي ولم تضره شيء حتى ذيك إيران بالنا سعد فأسلمت القبيلة كلها مثلا خالد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وصو خطبة قالوا يا سارية الجبل للبي قافة كم مدينة فرس نجيس فرس إيران تسجل النساء كيلومتري كم بيجا قط أموري هذا كرامة
Kanaafuu karaamaa bifa kanaa dubbanne karaamaan sahaabaa caala taabi'oota keessa baay'atti. Taabi'oota caala atbaa'u taabi'iin keessa baay'atti. Maaliif sadarkaa imaanni gabbu'aa dhufuun imaana san jabeessuuf rabbiin waan kanatti garsiisa. Garaagarummaan karaamaa fi mucjizaa ammoo mucjizaan taxaddiidha. Muggutee fuuldura dhaabbatuudha warra isa dide san dadhabsiisuuf warra haqa dadhabsiisuuf. Karaamaan immoo harki guddaan karaamaa nama dhuunfaa qofa fayyaduuf isa namticha san. Isma jabeessuuf. Malee haqa guddichisan garsiisuuf miti harki guddaan. Mucjizaan immoo hin mul'atti. Karaamaan immoo hin mul'attu dhoksuun barbaachisaadha ibsila. Ulamaan islaamaa amma karaamaa yoo si rabbiin si garsiisee waan sirraa mul'ise dho'ifatuun bareedaa jedha. Mucjizaa immoo garsiisuun dirqama. Garaagarummaan karaamaa fi mucjizaa gabaabinatti tokko kana. Ka itti aanu al'aawun inni afraffaa. Al'aawun. Gargaarsa. Karaamaallee osoo hin tahin gargaarsuma rabbiin nama garii rakkoo adda addaa keessaa isa baasu rakkoo namni keessaa baay'ee jedhee yaadni musiibaa isa deemaartu kan rabbi irraa deebisu rabbi nu haa gargaaru. Al'aawun. Sunis waan silaa uumatti namni humna isaatiin deebisuu danda'u miti ofirraa. Kanaafuu karaamaadhaan garaagarummaan isin qabdu kana al'aawun jedhama. Wanni afran kunniin afran khawaariqul aadaa karaa khayriitiin ta dhuftu. Sharriidhaan ta dhuftu tokko sixir. Falfala. صدف لما فان التنجيم يكون اللي أنواع سحر لا تكو قرو سحر الآن كراغرون ما قد داقم هيا سنمو نجومة والقبة تنجم يجيج الأولاد في أصلا إني صدفان الكهانة راقمة علوم الشر إيه أستما قرقا فيك يتتيو دي بفني قراغرون ما سحري فيه معجزة سحرين نما فاسق آفي كافرة في منافق الرأرقبتي معجزان مو نبيي الرفلما ربي فلاتي إلمنا ما كيسا ككبجة قد قبو كربي صدركا إسا كن الرام اللتي سهرين وانتوتا مراسو ما تكتكا غندا كيسا تنام مراسة تررات ونما تقولما تررات وقوشو دندا وانقر قد هجتو دندو حدود قبدي معجزان حدين قبدوان قرقارس من قوة الرحمانية قوة رحماني قوة دندتي رحمن وأما السحر من قوة الشيطانية هم شيطاناتي هم شيطانا هم رحمة ولا في ذكاء وولدت والمدن إن كيد الشيطان كان ضعيفا قوان هم شيطانات الرادفة سحري معجزان هم رحمة الرادفة كان أفو دانقا قبا سحرين دانقا نساء بكمال فمثلا معجزان نمدو إجراجسو ربي نبيو تركت ملسجر لكن قال أنو ملسجر بشان بحرا غرغلچو تكتي ركوتي بشان بحرا بكم لمت فطيسي ربي نبي الله موسى ادم سير واما السحره ورف الفلجتهم وان كانوا جتون دان حدي قبا اكسم معجزان دغا ارغمسي صوفي حق اجرتو دلنا ما هو بچي صوفي غرو كيس مال فايده بؤ كثير واما السحر لكن فلفل مو دغا جرتو اولو ilma namaa miidhuudha. Miidhatu keessa jira. Lachuun khawaariqul aadaa. Aadaa cabsanii tumaan dhufa. Aadaa cabsan waan aadaatti ilmi namaa